Alara sadii wayii fuudhamti. Tisheertiin akkuma kana fuudhamti. Wanti ta'e Addis Ababaa yeroo dhaqamee bitamu maallaqni meeqa Addis Ababaatti dhumatee dhufe. Dhufameetuma suuqii keessa ka diizaayinii hin qabne kan karoora jaraa hin taane suuqiin tokko kireeffatameetuma keessa dardaramee miilli walirra kaawwatamee manatsirriin kaawwatamee keessa taa'ama. Bakka jinjanaa mijeeffataru malee jarri hojii miti. Sanaan booda kiraayiin jalqaba baatii jalqaba kiishiidhaa kaffalama. Kiraayiin baatii lammaffaa hin jiru. Hin danda'u gaa suuqiin. Hin danda'u. Sanaan booda maal godhu namuma ollaa jaraa jirutti namuma suuqii bukkee jaraatii cinaa jaraatii qabuuni yeroo gurgurinaa kaffali jedhaniitti kennanii gara biyya Arabaatti deebi'uudha dhumni isaa. Irra caalaan ijoolleen keenya akkana godhu amma. Kara keessanii maalitti akka jarri fitan hin beekan. Diizaayinii isaatii sana gurguramu tisheertii maalii akka ta'e hin beekan. Waa tokko wanti jarri ilaalan hin jiru. Surreedhuma fidanii keessa kaanidha. Surreen saayiziin 28 yookiin 32 namuma hundatti ta'a jedhanii yaadan ta'ee hin beekan. Yaa maaliif beektaa wanni ati jette kun sirriidha. Isaan butikiin faayidaa qabaa beekan malee butikii kana keessa waan akkamittu deemaa hin beekan. Sammuu namaatiin deeman nama jedheeni. Namatu jedheen waan ta'eef saniif harkaa kasaara. Amma naannoo keenyatti kunillee hin jiru beektaa. Sadarkaa butikii illee hin geettu ijoolleen teenya. Jalqaba ijoolleen naannoo sanii mallaqa isaanii dhiirumatu harkaa fixa. Waa xiqqishuu qabattee galtuun ammoo iddoo bashannanaa deeman Soodareen, Hawaasaan, Laangaanoon maaliin inafu beektaa. Baatii sadiin duratti biyya galan san. Bakki bashannanaa tokko inafu dirreen sheekanaa Hussein Soomar inafu. Sana booda baatii sadaffaa fi afraffaa booda yoo 500 galte baatii sadi booda 100tti deebi'ee jira. Isiin hin beektu. Ima fuuti malee herreegaatuun fuutu beektaa. Baankii dhaqaniituma obboleessa waliin 20 fuudhanii baan. San fixanii gaammallee gaafa torbaan lamaa dhufaniituma 30 fuudhanii deeman. Gaafa dhumarratti isiin kaalkuleet gootu. Gaafa amma kaalkuleet gootu kana amma bashannanee nagaya dalagaa eegala jettee gaafa isiin baankii deebitee meeqa hafteen kiyya meeqa jettee gaafa isiin deemtu 220 si'a fedhaniin 500 keessa baatii sadi keessatti. Uma takkaan dalayne beeki. Soodareemaaf Laangaanoof Hawaasaadha itti malee. Egalee gaafa amma 220 akkamitti dhumee jettee gatteettee kaalkuleetii yoo gootu baankiin isteetmentii itti kenna. Gaafa ganaa 20 fuutee, gaafa ganaa 30 fuutee, gaafa ganaa 15 fuutee, gaafa kana obboleessaa wal loluun eegalama. Egalee wali caqacaqiin ciqiciqiin ka'aa sana booda amma mariin godhama. Maaltu eegalama mana kana 220 maaltu dalagama waan jedhu maatii waliin mariin godhama. Nama gaafatan. 220 uummata akkasiin dalaysiisuu gaafa jedhaniin ganama isiin eessa dhayte paaspoora ofii asaaddasuu tarti. Tarte nagatti. Kutte zeeroodha waan jiran. Sana booda ammas ganaa waggaa 10 biraa ifaajji jechaadha. Amma galaaf ka gaafa duraa waggaa 2 yookaan waggaa 3 keessa 500 hojjattee biyya galte san gaaf sammuun isii qulfiidha. Amma ganaareef galaaf gaafa amma galte kana warraallee mallaqan ergitu haadhallee hin bilbiltu abbaallee hin bilbiltu obboleeniin illee wal lolte baatii sadi keessa birrii kana hunda na ficcisiisan jetti barta dogongora ofii san hin beektu. Maatiin isii 500 baankii qabditti hin beeku miliyoona 5 qabditti beeka rakkoo hin qabu dhumu beekan birriin biyya Arabaan dhumutti beeka warri bisi rakkoo hin qabu. Haadhatti illee 10,000 kenniteetuma ayyii har'amee gabaa dhaqiiti foon nuu bitiiti akkas godhii deebi'ettiin haati illee 10,000 tana irra deemaa oolteetuma ollaa maraa kenniti bar hoodhaameen talatii'atu naa kenne 10,000 tana wallaahi qutxiin bitadhu ettee kenniti ol. Achi booda kasaaraa isiin seente amma warraanillee wal lolte warraanillee waliin dubbiftu. Tuun ammoo miskiintittiin dalaguullee silaa dandeettu mallaqa nagayaallee biyyaa qabdu gaafa biyya galtee baatii sadi imo irraa nama dhabdee telegiraama irraa nama dhabdee waasaap irraa nama dhabdee miseenjara irraa nama dhabdee feesbuuka seentee laaluun itti mijatuu didee maal jette labanaa fi maangoon biyya Arabaatti baratte kun kabsaa fi kubziin isiin achitti afuufuu baratte kun jalaa goree buddeena sareen gaaraan hin baane kana nyaattee garaan isii bokokee maal jedhee dhuufuu itti guddise. Maal abbo jireenyi kun jireenya jetti akka qotilee buddeena gogaa nyaatanii jiraatan tarte isiillee dhabama lamuu deebiinuu biyyatti isiin deebisu beeta. Ani ijoollee jaha beeka maaf deebite suuqii banee kasaaree deema maaf deebite suuqii banee sila suuqii malee wanti dalagan hin jiru isa malee wanti dalagan ka biraa hin jiru. Inta'u atama biyya Arabaatti akka dhiqattee babbareeddee galtee lafa qottee ooluu keessa deemee. Yaa jijjiiramuuf jecha dursa mataa qaqqabachuun dirqama. Ani kaleessa eessaa ka'e har'a eessa jirti. Fakkeenyaaf amma fakkeenya fudhadhu. Atama laayivii jirta. Hiriyoonni ta'e hunduu laayivii seenan.
Anillee achi laavii jira, Fooziilleen achi laavii jirti, Ayyuulleen laavii jirti. Ati mata duree ajaa'ibaa wayii fidattee dhufteerta. Wanta ajaa'ibaa. Haasaa jirta. Si jala namni si dhageeffataa hin jiru. Maaliifi anillee hin jiru garas jira. Ayyuulleen garas jirti. Ayyuun hiriyoonni isin lamaan qabdullee ayyuu bira jirti. Hiriyoonni sadiin han qabullee na bira jirti. Hiriyoonni sadiin bassaa hin qabdu bassaa bira jirti. Kee ammoo tokkocha si jira yookaan hiriyoonni tokkocha jira tokkocha san qofa si jala jira yookaan lamaan santu si bira jira. Atillee lamaan san jana janta. Ayyuulleen garas lamaanuma sana jana. Fooziyaalleen garas lamaanuma san mataa nyaatti. Anillee asii gara sadiin mana jala qoraasa. Qoraasuun atama wanta nama maraa attract godhee gara kiyya fidu namni yoo si dhaga'e anillee bara situ dhabe jedhaan jiru abbaa dhufuu dhabetu kasaare. Gaafa dalagaa wayititti seentellee akkasuma fakkeenyaaf amma yoo waa'ee kaameraan irraa si dubbadhe sanitti deebine kaameraan yaashikaa qaba ture. Namoonni yaashikaa kiyyatti fayyadamanii akka gaariittan isaan gammachiisaa ture gaafa zeenitii argan abu filashii guddaa kana gaafa argan yaashikaa kiyya tuffatanii ijoollee zeenitii gugurdaa baatanii deeman warra suuraayyuu kwaalitiin hin dalayne aruuza isaanii irratti waamuu eegalan. Sigale dalagaa ni dalayda beeta dalagaa karaa kamiinuu ni dalayda. Dalagaa dalaguudhaaf nama waliin dalaydu qabaachuu qabda. Nama waliin dalaydu. Namni ati waliin dalaydu sun si jajjabeessuu qaba. Hamilee sii kennuu qaba. Maal dalaga beetaan? Tarii Abdullaan hin beeta ta'a. Wucaale beeta. Wucaale hin beeta. Somaalee. Wucaale dhaqeeti meeshaa elektirooniksii waan akka mobaayilaa, waan akka chaarjii, waan akka baatirii mobaayilaa kanneen fidee Hararii fi Dirree Dawaa keessatti raabsa. Makiinatti fe'eetii miti shaanxaa lama qabaa shaanxaa makiyyatti guureetu meeshaa qarshii 7,000 8,000 fidee bu'aa guddaa qaba. Akkatti filaansii jala dabarsitu gari attarii beekuu dandeettaa ijoolleen kaawwan hin beekan. Gaafa kana Dirree Dawaa fi Harar keessa Awwadaay keessa namoota ciccimoo namoota gurguddatu jira. Namoonni Oromoodhaa kafinnee meeshaa itti kenninu. Namoonni kun hamilee si cabsa. Kun ammoo mallaqa kee cabsa. Egalee meeshaa kana fakkeenyaaf meeshaa qarshii 5,000 yoo fidee nama dirqama suuqii keetii fidee ni feeta atillee meeshaa kana feeta naa fidii naan jettee na ajajjee jirta. Akka badee filaansii jala dabarsee karaa lukaan deemee karaa mootuu makiinaa yaabbadhee fidee si bira kenna. Meeshaa qarshii 5,000 kana wayita si fide meeshaa qarshii 5,000 kanarratti yoo guddate qarshii 500 naa tarraftaati. Akka atin ajjeeftu laal. Sanuu maal naa goota? Torbaan deebii naan jetta birrii kana naa kennuuf. Dirqamaan Wucaalee deebi'ee meeshaa biraa fiduudhaaf torbaan tokko mana taa'ee si eeggachuu qaba. Torbaan tokko mana taa'ee si eeggadhu kana nyaata kiyya jira, dhugaatii kiyya jira, ijoollee waliin bashannanu jira, maal jechuutu jira. Herreegi. Gaafa torbaan deebi'ee birrii san sirraa fudhee ammallee Wucaalee deebi'u gibira karaa kafalu jira, keellaadhaan garagaraa kafalu jira, maal jechuu jira. Gaafa tokko mana waltaatis muuziqaa jedhama. Meeshaa fidee meeshaa qarshii 11,000 naa fidi jedhee na cinqee beellama naa goonee beellamaan itti dhaqnee meeshaa isaa ta'u barreessee dhagaa baatirii kalakkoofsa kana chaarjii kalakkoofsa kana maalii jedhee naa kennee dhaqee fidee dhufee meeshaa qarshii 11,000 bira fide. Maal naan jedha qarshii 3,000 qofa naa kennee kaan torbaan deebii naan jedhe. Ani amma deebi'ee meeshaa fiduu barbaada xiqqoo dabalii naa kenni jedheen hin dabaluu naan jedhe. Maaliif hin daballe jennaan yoo barbaadde meeshaa shamaa kee guuradhu deemi naan jedhe. Egalee look meeshaa shamaa yeroo jedhu wanni kun elektirooniksiidha waggaallee waan taa'uu danda'u osoo an mallaqa qabaadhe osoo an qarshii qabaadhe timaatimaami wanni kun shookaa miti.